Walaloo waliin caalla jedhu shaggaa waliin kan dalage jechuudha. Galatoomi jennaani itti aansuun kallattiidhumaan gama eebba CD kanaatti dabarra. Saampila CD kanaa fidanii dhufaa jiru. Haadhi siiqee keenyas shamarran keenya hamileedhaan nu simadhaa. Hamilee ho'isaame. Suuraan eebba CD kanaatiif qophaa'ee eebba guyyaa kanaatiif qophaa'ee otomaas jiru waloo shaggaa baadiyyaa gamanatti waameen waan irraa gaafadha yookaan immoo ibsa itti nuuf haa kennu si'a tokko miti yaa bareedu shawaa keessa wal malee maal qabnaa gamtaa sagantaadhumaan ala gaafii akkasiitiif na dhiyeessite yaada gaafa artii ta'uu artii hunda lafa kaa'anii akkas jechuu barbaade jedhanii miti kan lafa kaa'anii
nama Oromoo ta'e tokkoof immoo teeknishaanni keenya suuraa sana akka of duuba nu deebistu iskiriin irratti jechaadha. Suuricha duwwaarra akka nu keettu faawuz. Ani nama Oromoo ta'ee mataa guddaa isaa ceekuu gubbaatti baatee deemuu fi wanti kun akkana jedheetiin ibsuun narraa hin eeggamu. Yookaan namni suni namummaa isaa nan shakka. Ummanni kun eenyu akka ta'e, maal akka ta'e, maaliif akka darbanii dhuguma dachee Rabbi bal'isee uume kana cinaa tokkotti duwwaadhaa fi lubbuu isaanii dabarsanii ergaa akkasii dhaloota har'aa keessattuu nuti barattoota dargaggoota akkanaatiif amaanaa laatan yoo kan jedhu taate an dargaggoota sana keessaa miti. Imaanaa jaallan kun itti wareegaman kanarra lafa kaa'an kana galmaan aageenyu amma danda'ameen innis immoo waliin taanee waliin aaceenuudha malee gargar baanee gargaritti hin ceenuudha ergaansa. Kanuma Rabbi waliin nu haa taasisu. Ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Egaa kanatti aansuudhaan keessummoota keenya hundumaa gara teessuma isaaniitti ol naa deebisa. Teeknishaanni keenya ittiin ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Egaa albeemii CD walaloo waliin caalla jedhu kan waloo shaggaa baadiyyaa akkasumas waloo Useen Dabalaatiin qindaa'e jechuudha. Guyyaarraa biyya Jarman magaalaa Noorambargitti eebbifamee jira jechuudha. Egaa kanatti aansuudhaan egaa isheen lafaa kaatee argaa keessan jibbitu halkan hirribaa kaatee dukkanatti haa sirbitu. Eeyyen inni dhara funaanee isin hammeessu dabaan surreen irraa bu'ee itti haa kolfu gabaanii. Hojii kooti jedhee inni isin lafafu guyyaa adii saafaa baabura keessa haa rafu. Eeyyen yaadannoon bor iftaanii jireenya har'aati lama hin deebituu fi yaadannoo namaaf taati. Egaa kanatti aansuudhaan garee waliin caallaa irraa haasawa gabaabaa dhaga'uuf deemna jechuudha. Garee waliin caallaa biyya Jarman keessatti qindaa'ee sagantaa kana wajjin kan wal qabsiisu jechuudha. Yeroo dheeraa hojii guddaa hojjechaa turetu bakka bu'iinsaan obbo Duulaa gama waltajjiitti nuuf simadha. Obbo Duulaa, meerree amileen keessan? Akkam jirtan isin jecha keessummoonni keenya dhiyoorraa warri dhuftan hundinuu baga nagayaan dhuftanii isin jaa. Jecha waliin caalla jiru kana eessaa akka deemuu fi eessatti akka deemu beekuudha qabnaa jechuudha. Dhalli Oromoo sirriitti waan kana hubachuudha qaba. Waliin caallaa kun humna qaba. Isa kana sirriitti hubachuun dhalli Oromoo irra jiraata jechuudha. Jecha filatamaa fi miizaana qabu kan ilmaan Oromoo fayyadu waliin caalla kan jiru kanaa jechuudha. Jecha waliin caalla jiru kana yoo nyaanne qaama keenya seenee hidda dhiigaa keessa nu seenee waan inni uumuu deemu waliin laalla. Yoo nu seene jechi waliin caallaa jiru kun humna inni qabu waliin laalla. Akkana isiniin jedha waliin caallaan. Waliin caalla malee waliin caallu. Waliin caalla malee waliin caallu. Waliin lolla malee waliin lollu. Waliin lolla malee waliin lollu ja. Waliin cabsina malee waliin cabsinu. Waliin jabaanna malee waliin laaffifnu ja. Waliin nyaanna malee waliin nyaannu. Waliin nyaachuutu nu barbaachisaa jechuudha. Waliin mormanna malee waliin morminu. Waliin fiigna malee walitti hin fiignu. Wal jaalanna malee waliin jibbinuu ja. Walumaa galatti waliin caallaan kun tokkummaan humna kan jiru agarsiisaa jechuudha.
tokkummaan humna waan ta'eef ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti yoo tokkummaa qabaanne waan barbaannu waan itti rakkannu kana argachuudha dandeenya. Tokkummaan keenya haa cimuun isiniin jaa. Waliin caallaa kana laaftumatti waan laalanii miti. Waan jabeessanii ilaalan. Jechi isaa silaa waliin caalla jechuma lama. Garuu ammoo ulfaataadha ilmaan Oromoo biratti. Baay'ee ulfaataadha kan bu'a qabeessa ta'u ilmaan Oromoo biratti jechuudha. Bara dheeraa odoo kana qabaanne hin gabroomnu, hin facaanu, xiqqaan keenya guddaa dagaa, beekaa keenya kabajaa waliin deemnaa jechuudha. Mee seenaa takkaan isin hima. Seenaa gabaabdu takkaan isin hima. Isinitti hin dheeressu, isinirraa hin gabaabsu. Seenaa loon Jamaayikaa. Seenaa loon Jamaayikaatiin isin hima. Loon Jamaayikaa kana Jamaayikaatti roobni hin roobne. Roobni yoo roobuu didee citaanis hin biqilu. Loon waan nyaatan dhaban. Loon waan nyaatan dhabnaan beektoonni Jamaayikaa maanzaraa yookaan naaduraa kana loon itti kaan loon ogguu naaduraa tana keessaan laalan muka goggogaa jiidhatti jijjiiraaf. Muka goggogaa jiidhatti jijjiireeti bara abaarsan loon san nyaatanii bara san tarkaanfatanii jechuudha. Arra haa galatoomu shaggaan baadiyyaa akkasumatti jecha waliin caallajuu kana akka maanzaratti nuu fidee fitti keenyee nuti arra isaan fayyadamuudha qabna waan rakkanne isaan barbaaddachuu qabnaan isin jaa shaggaa baadiyyaatiif ogguta kanaa galatoonfadhaa. Ammaas isinittiin deebi'aa seenaa gabaabdu takkaan isin hima. Seenaa qotee bulaa tokkotu dhukkubsate. Qotee bulaan tokko dhukkubsateeti tasumatti dhukkubsate. Kana amma lafa qonnaa keessa jira. Muka ciraniituma jalaa afanii irra ciise baay'ee dhukkubsate. Nama isa kana wallaanutti yaamaa jaan. Ni beeytanii mire biyya teenyaa aadaa dawaa aadaatiin wal wallaannaa jechuudha. Tokko aboo abaluu bira dhaqi jennaan abaluu san fidee jechuudha. Abaluu sana guudhufee namtichi san ogeessaa jechuudha. Kana mukuma inni irra ciise san harkaan fuudhee rigee nyaachisee jechuudha. Nyaachifnaan gurbaan san fayyee. Kana amma jaartiinsaa eega gurbaan kun fayyee jeen ogeessi birrii barbaada. Birrii kan namuu qabaafi jennaan mukaasi kan nuti jala cirree keenye ogeessi harka qullaa dhufee mukuma kana cireeti itti kannee fayyee maal kan ninaafii jee. Odoo ogeessi kun hin jiraanne odoo hin dhufne gurbaan kun ni du'aa. Kanaafuu ogummaa inni qabuudhaanii gurbaan kun lubbuunsaa haftee kan namuuf qabaaf yaadajuu ummanni achi jiraatu ogeessa kanaaf qarshii kannanii. Kana jechuun kiyya arraan tana jecha waliin caallajuu nu kana ni beeyna nuti. Arra immoo shaggaan baadiyyaa fidee wanni kun barbaachisaa ulfaataa waan ta'eef arra akka daawwatti nuti dhukkubsattoota nuti Oromoon dhukkubsattoota waliifis hin gallu dhukkuba kana ammoo waliin caallaa akka kiniinatti waan nu kenneef haa galatoomu shaggaan baadiyyaa naa galatoonfadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa waan na dhageeffattaniif asumarratti isin irraa xumura. Obbo Duulaa Galatoomii Amileen gara bakka teessuma isaatiitti nu deebisa. Dubbii bareedaadha kan inni godhe. Egaa itti aansuun sagantaan keenya gara xumuraatti deemaa jira. Akkasumas Abrahaam Raayyaa nu gidduutti argama. Sagantaan sunis ganaa boodatti hafa. Ammaa fi dursa daqiiqaa tokkoof waan dhimma koppoonii gurgurtaa siidiirraa waa xiqqoo jedheen gaaffii waan naan galle tokko immoo shaggaama deebisee gaafadha. Inni deebii itti nuu kenna. Egaa akkuma dudduuba sanatti argitanii kuppooniin kun achirra jirti. Yeroo 10 irraa ka'aa noormaalii siidiin tokko yeroo 10 akkuma sadarkaa isaatiitti namni gumaacha deeggarsa gochuu barbaaduun kan gurguramaa jiru. Silveriin pilaatfoormii silveriin yeroo 20
Gooldiin Euro 30, Diamondin Euro 50 hundisayyuu immoo piluusii ofirraa qaba. Aartii Oromoo biraa akka dhaabbattan, akka gumaacha gootan, akka deeggartan isin affeeraa. Itti aansuun waa'ee CD gama pilaatfoormii onlaayiniitiin deemuu fi waan tokko tokko gaaffii dhiyeesseefin ture irra deebiidhaan shaggaa daqiiqaa 2 qofaaf gama waltajjiitti affeereen itti aansuun wallee Abdii Faadis sagantaa bohaartiitti dabarra galatooma. Tole ulfaadhoo gamtaa. Reefu xiqqoo miira koos tasgabbeessee haasa'uu hin dandeenye sanaaf wantoota baay'ee irraanfadhe. Dhugaa dubbachuudhaaf dura kanan taa'aa jira gaafan waltajjii gubbaa ba'u namni itti baay'ate. Akkas hin seene waan ta'eef yaada koo hojii kana akkuma yaada sanattan argee ulfaadhaa jechuun barbaada. As birattis nama galatoomi jedheetiin akka waliin waan ta'eef waldaa dubartoota madda walaabuu galatoonfachuun barbaada. Dhangaa asirra jiru kana jaratu qindeessee dhufee yeroo tokko mileen alaaddaa fi gama biraatiin gaa macci gibee gama bunaan beekamaa guyyaa hardhaa buna kana akkana urgeessee buna kana sagantaa kana gama bunaatiin kan miidhagsee ijoollee abbaa jifaarii ijoollee keenya macci gami galatooma. Warra Oromiyaa irra jirtan kan amma onlaayiniidhaan koomentii garaagaraa miseejis kaa'aa jirtanii biyya keessatti yoo akkamitti argannaa warroonni biyyoota garaagaraa irra teessaniitiin hin gaafachaa jirtan pilaatfoormii Amaazoniidhaa fi Spotify irratti akkamii arganna jettanii yeroo ammaa kanarraa ni argama garuu isinii bu'uu hin danda'u xiqqoo wanta sirraa'utu jira amma already sirraa'ee jira gaafa yuunii 9 ji'a itti aanu kana jechaadha gaafa guyyaa 9 guyyaa jimaataa pilaatfoormii addunyaa kana gubbaa jiru hundumarraa argachuu dandeessanii yeroo jalqabaatiif albamii walaloo marsaa onlaayinii irratti bahe jedhameetiin kan yaadatamuudha kana nan beeku galatooma walitti deebina amma walaloodhaan sagantaa kanatti aansuudhaan gaa akka hin mukoofne warri shanan gibee bunaan ijoolleen madda walaabuu aananii fi dammaanii obboleessi keenya aartist Abdii Fadiis immoo sagalee isaa bareedaa saniin akka isin bohaarsu gamanumaan affeereen gadi bu'aa horaa bulaa deebana. Qilleensi kee kan jiru miidhagsa qilleensi kee kan jiru miidhagsa gannaa bonaas birraa fi baddeessa laalistu magarsiitu hundaa ayyoo suman yaada. Jaalala biyya ifi fageenyi hin dahu jaalala biyya ifi fageenyi hin dahu miilataa malee garaan biyyaan bahu magaalee biyyatoo ayyoo yaa gude yaanni keeka malee nawaadee nawaadee. Akka jallee cittee faffacaane biyya dhabne baqattuu taane alagaanuun geenyeen tuffatamne Oromiyaa waan hafnu fagaanne ni galla falmanne jaalala biyya ifi fageenyi hin dahu jaalala biyya ifi fageenyi hin dahu miilataa malee garaan biyyaan bahu magaalee biyyatoo ayyoo yaa gude yaanni keeka malee nawaadee nawaadee. Naamilee godhaa gaboo biyyaas yaaddachaa. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu
mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Utubaa haadhamnu wixina gaaddisa sabni cunqurfame akkamiin callisa akkamiin callisa. Balli gurraachiinis borteewwan hundinuu mana nuu tahanii daggalaa wajjinuu biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu haadha makkiyaatu umriin haa dheeradhu. Wixina gaaddisa sabni cunqurfame akkamiin callisa akkamiin callisa. Utubaa haadhamnu wixina gaaddisa sabni cunqurfame akkamiin callisa akkamiin callisa. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu Makkii Abdullaahi umriin haa dheeradhu. Balli gurraachiinis borteewwan hundinuu mana nuu tahanii daggalaa wajjinuu. Utubaa haadhamnu wixina gaaddisa sabni cunqurfame akkamiin callisa akkamiin callisa. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu mukkeen gaara keenya garuu nurraan dhaqu. Biyyee magarsitu laggeen babbalaaqu Makkii Abdullaahi umriin haa dheeradhu. Galatooma. Eeyyen galatoomi aartistii jaallatamaa fi kabajamaa Abdii Faadis guddaa si galateeffannaa. Galatoomi ulfaadhu siin jenna. Egaa bultiinuu wasaasaadha. Ijaaranii wal tumsu dagalee waliif ta'anii tokkummaadhaan wal cimsu. Irreen tokkummaa qabu dhiigus waliin dhiiga. Utubee wal cimsee tulluu yaaddoo diiga. Bara walii galteen hin jirre gonkumaa jaalalli hammataa kuu jibbummoo dhundhuma. Kanaaf Oromoonni martuu kan gubbaa fi goodaa ilaaf ilaameedhaan yaada waliin qooda. Kaayyoon qabiyyee kanaa wal haa hubannuudha. Gaafa waliin taane bu'aan keenya danuudha. Egaa kanatti aansee sagantaa caalbaasiiti jechuudha. Sagantaa caalbaasii kana kan nuuf geggeessu aartistii Abdii Faadis akkasuma aartistii keenya gamtaa olaanaa gara waltajjiitti dhufuudhaan sagantaa caalbaasii nuuf geggeessu jechuudha. Gara waltajjiitti nuuf simadha. warra caalbaasii mootan sagantaa kennaa of danda'een isiniif qabagatii ta'ee fi yeroo tokko taa'aa idduma jirtanitti dokumantarii qophaa'e kana akka na wajjin daawwattan barbaada. Teknishaanni kenna dokumantarii kana itti fufii Aya Studio. Ya sabako Aya Studio.
aartiin ibsituu waan hundaati. Seenaa, aadaa fi duudhaan uummata tokkoo kan addunyaa maratti ittiin beekamu aartiidhaani. Gaddaa fi gammachuun akkasumas eenyummaa fi maalummaan waadanullee kan ibsamu aartiidhaani. Kanaaf egaa aartiin ibsituu waan hundaatii kan jenneef. Eeyyee aartiin mootoraa fi miila qabsoon bilisummaa Oromoo ittiin adeemee har'arra gahee fi xiyyaara yaabbannee ittiin gara ifa bilisummaa keenya dhugaatti imallu ta'us aartiin ofii miila hin qabu. Ofiin deemees as hin geenye. Akkuma goototni hedduun bilisummaa dachee Oromiyaaf birmadummaa ilmaan Oromoo dhugoomsuuf jecha qabsoo geggeessaa oolan akkuma aarsaa lubbuu kaffalanii fi kaffalaa jiran mara sadarkaa kanarra ga'uu aartii keenyaafis hedduutu itti wareegame. Maatama itti dhabne danuutu itti ari'atamee qe'ee fi maatii isaarraa godaane. Dhiiga qulqullootaa hedduutu dhangala'e lafee hayyootaaf beektotaatu itti cabee burkutaa'e. Aya Studio. Egaa keessummaan keenya har'aa kunis warreen kana keessaa nama tokko. Guddinaaf dagaagina aartii Oromootiif aarsaa inni kaffale hangana kan jedhamu miti. Baras bara rakkoo bara halagaan bullu. Har'as bara kana bara goobantichaan goobni keenya dabee buquun keenya cabee haqni keenya haqaaqamee awwaalamee laaqaa dharaan miidhamaa jiraannu kanatti anaa fi lubbuun kiyya bilisummaa saba Oromoon gadi ana lubbuun baatee du'ee awwaalamus haqa saba kiyyaa akka ifa biiftuu tulluu gubbaa olii iftee mul'attu arguufiiti ekiraan kiyya jechuudhaan laphee isaa rasaasa diinaatti lubbuu isaa immoo harka rabbiitti kennatee mana koo bultoo koo ijoollee koo jedhee utuu of duuban laaliin uummata Oromoo cufa abdii godhatee aartii Oromoo aartistotaa fi qabsaa'onni Oromoo itti dhama'anii walaloo jechoota jajjaboon katabanii yeedaloo ajaa'ibaan kuulan. Isa muuziqeessitootni keenya akka addaatti qindeessanii sagalee kiloolee weellistoota keenyaa muuziqaan dabaalan. Akkasumas baacoo fi walaloowwan diraamaa fi fiilmii dabrees dookumentariiwwan gurguddoo Oromummaa urgaayan. Keessummaan keenya har'aa kun immoo kaameeraa ammayyaawaa sadarkaa isaa eeggateen waraabee viidiyoo yookaan suur sagalee ajaa'ibaa dorgomaa hin qabne itti hojjetee akka argaa dhageettii hundaaf toluttis qindeessee keessattuu sirboota qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsan uummata maraan gahuudhaan ijaaf gurra saba Oromoo ta'ee hojjechaa ture hojjechaas jira. Aya Studio. Gegera rulata jiru degatana jirtu ya jarana mal wali gonare kamtu me kandabre rabbaran nugaye kiya koromin jile akki garantane akki baranolle bulani lalani rabbini lolani Jettere atabore galaf tabal matinda barre akkamitan challisa tetunu gahuf dente gere Jettere atabore galaf tabal matinda barre akkamitan challisa tetunu gahuf dente gere Aya Studio. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota hirmaattota sagantaa keenyaa namni kun eenyu? Egaa yeroo hojiiwwan kana hunda hojjechuun aantummaa saba isaa ogummaa isaa mul'isuuf tattaafatu kanatti rakkoowwan hedduu isa mudachaa turan waan salphaatti kana jechuun danda'amuu miti. Bakka viidiyoowwan waraabuuf deemutti doorsifamuun kaameeraaf meeshaaleen waraabbii isaa jalaa saamamuun maatii isaarraa qabamee ugguramuun achi buuteen isaa dhibamuun manni jireenyaa isaa saamamuun maatiin isaa doorsisaan mankaraaruun
bakki hojii isaa cabsamee meeshaaleen hojii fi dookumentariiwwan maallaqa hedduun illee salphaatti argamuu hin dandeenye jalaa saamamuu fi gubachuun chaanaalii yuutuubii hordoftoota kuma dhibbootaan qabu ture yeroo yerootti jalaa gubsiifamuun aboo maal himeen maal dhiisa walumaa galatti rakkoon cimaa hanga meeshaan waraanaa itti luqqifamuutti isa mudatee jira. kana hundaaf garuu utuu harkan kennin roorroo yeroo garaagaraatti bifa jijjiirratee irra gahu hunda keessummeessaa doorsisaaf dhiiticha reebichaaf saamicha abbaa hirree mara dandamachaa har'as garuu kaayyoo isaatti cichee ittuma fufee jira maarree namni kun eenyu har'oo eessa jira? Aya Studio. Egaa keessummaan keenya har'aa kun hojiiwwan isaa ajaa'ibsiisoo gidiraa hanga kanaa keessa darbee hojjechaa ture hojjechaa jiru maraan ilmaan Oromoo addunyaa tanarraa maraan wal beekuu irra darbee jaallatamummaa fi kabaja guddaaf olaanaa argachuu danda'ee jira. Guyyoottan muraasa duras dachii Oromiyaa jiituu magarsituu haadha gootawwan qaqqaalii biqilchitu irraa ka'ee hawaasa Oromoo biyya Jarman jiranitti dabalame. Maarree har'ammoo sagantaa ajaa'ibsiisaa ta'e kanan waliin hirmaachuuf CD walaloo waliin caalla jedhu eebbisiisuuf qophiiwwan waltajjii eebba kanaatti simboo addaa horuuf as nu gidduutti argama. Maarree keessummaan keenya kun eenyu? Aya Studio. Studio. Eeyyee keessummaan keenya kun isa abbaa istuudiyoo Raayyaa Abrahaam Raayyaati. Raayyaa Studio. Eeyyee qindeessaa viidiyoo ogeessa kaameeraa akkasumas goota Oromoo kan ta'e Abrahaam Raayyaa bakka jirru ol ka'uudhaan kabajaaf jaalala guddaan haasimannu. Abrahaam Raayyaa baga nagayaan dhufte anaa haa dhufu yooyyaa. Aya Studio. Kubelo le na nai kubelo le hai kubelo le na nai kubelo le koti chalmaraya hai kubelo le apacha banoti hai kubelo le dulci sawarana hai kubelo le kota sabasati hai kubelo le koko fi azabo hai kubelo le ilmani gatoko hai kubelo le galantota saba hai kubelo le hada saban toko hai kubelo le ju faraba hai kubelo le sani abawato hai kubelo le dinata numbasu hai kubelo le happy wa kokodun hai kubelo le hibano figano hai kubelo le dinago gombise hai kubelo le kanji fanongalo hai kubelo le na nai kubelo le hai kubelo le na nai kubelo le na nai kubelo le Galatoma hundi keessanii baay'ee galatoma shaggaas bagana ebbaa kana si arge baay'ee gammadeera hundi keessanii asii jiratanis baay'ee galatamu jechaan barbaada ani garuun waan tokko isin ibsuu barbaada aartii keenya guddisuu jechuun eenyummaa keenya guddisuu jechuudha
yeroo baay'ee hundi keessan ogummaa biraa biraa qabdan aartii keenyaas guddinee jirra ammas shaggaa baadiyyaa galataa guddaa qaba hundi keessan ammas aartii keenya adagaagsinuu haa guddinu jechuu barbaada galatoomaa. Atis guddaa galatoomii egaa akkuma isin beektan waa tokko tokkoof yoo ta'e malee Abrahaam Raayyaa jechuun abbaa Raayyaa Stuudiyoo muuziqaa afaan Oromoo sadarkaa guddaatti ol buteedha. Dhugaa dubbachuuf aartiin afaan Oromoo kanaan dura eessa akka turee fi haga Shukuriif haa gahee haga Acaaluuf haa gahee Rabbi Raamataa godhuu fi namni viidiyoo aartii muuziqaalee afaan Oromoo qabsoodha haga hundumaatti namni sadarkaa guddaatti ol butee obboleessa keenya Abrahaam Raayyaa Stuudiyoodha ammas irra deebi'ee galatoome jechuun hin barbaada harka walitti naa rukutaafi. Egaa namni kun har'a bara rakkoo sana keessa taa'ee falmachaa bahee bara namni biyyaa baqatu otoo hin baqatin afaan qawwee jala taa'ee namni waan meeqa dalagaa ture. Har'a immoo sa'aatii Oromoon baqachuu hin qabnetti biyyaa baqatee dhufee asitti argama. Kana jechuun akka mataa kootiitti baay'ee nama dhukkubsa. Yeroon amma jirurra yeroo sanatu gaarii ture jechuudha amma gaafa ilaalamu. So amma kanaaf obboleessa keenyaan jirra nuti si bira jirra obbolaa kee gidduu dhuftee nu waliin jirra jechuudhaa fi maal gochuu akka qabnu waan hin beeku isinitti himuus hin danda'u garuu haamilee waan guddaadha. Gama biraatiin nama production guddaa irratti hirmaatee waan guddaa dalagaa ture har'a garuu saamamee harka isaa qullaadha kan inni dhufe. Isa kana boodarratti itti deebinee waan jechuu barbaannu jira ta'a. Sanatti mari'annee deebinaa galatoomaa oraa bulaa deemana. Isatti aanutti muzayyanitti dabarsa. Galatoomaa ulfaadha. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufitee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan waloo shaggaa baadiyyaa gara waltajjii dhufuudhaan walaloo nuuf dhiyeessa jechuudha. Waloo shaggaa baadiyyaa gara waltajjiitti ni simadha. Waloo shaggaa baadiyyaa. Hojii gaarii tokko akkam bulte jedhu malee maaliin bulte hin jedhan namattis namarraas bareeda yoo waan gaarii godhan gaaffiin gara dhabde qara dubbii taati akkam bulteen gahaadha caalaan buluusaati. Hojiin gaarii tokko hojii gaariin taane dhibba akka caalu namni mataan isaa banaa ni beeka in wallaalu. Hojii gaariin taanetu gaarii itti fakkaatee utuu hin dammaqin baay'ee biyyoo nyaate nus utuun dukkanaa in qabanu yaachisu akka naman duunetti yaaduun hin barbaachisu. Gaarii kamiin goone waan dhalootaaf bu'aa darbee moo jiraata moon wajjin du'aa. Hamminaan fayyuurra gaariin du'uuf ciifnee hojii bulee dansaa kam ilmaaniif dhiifne. Kaameraa seenaa irratti gaarii ta'ee ni mul'ata. Hardhanurra darbee xurreen ta'a labata. Sorcaa fi borcaan qabu seenaan ifaaf ifatti. Dhaloonni hojii malee dhimma hin qabu bifatti. Boontee buxuurtus joortee shuntuurtis ilaali of qoriiti. Jiruun kan kee hardhaa galaa kee boriiti. Gaariidhaan michoomi ooyidiin kee hin kosaa'u manni kee hin golgolaa'u diinqi kee hin qabbanaa'u. Galaa malee hin deeman nyaatan malee hin ciman oolanii bulanii hojii ofii siman. Malee an gammannaan abbaan fedhe gaddees an argannaan abbaan fedhe baddees ani quufnaan abbaan fedhe agabuu an argannaan abbaan fedhe dhabuu. Giiroo kiyyaa miti waan nagalchuun qabu jettee waa'ee kee qofaaf yaaduu gaafa eegaltu gaafa ati akka raqaatti fuulletti baqatamtu gaafa ati akka isa du'ee jiraatti dagatamtu. Simboo fi ulfinni uumaan laatu nama
gaafa ofittummaa mo'aman namarraa fuudhama. Deebisaa yoo oolte gaafii fooniif dhiigaa bulee diina keetti lubbuutti ol si fiigaa. Jira jiruun kalee har'aaf ragaa ta'u kan garaansaa moo'in garaa naman ga'u. Dureessi yoo hin dalagin wanta biyyaaf ta'u kasaaree iyyoomus biyyi isaaf hin na'u. Hayyuun qooda isaatiin yoo hin buusin bu'aa beekaa in jedhamu seenaa malee du'aa. Qotee bulaan maqaadhaaf lafa tattaraaru biyyaa fi maatii isaas beela hin baraaru. Ogeessi gaafa dhibee biyyarraa baqatu ulfinaaf kabaja biyyarraa hin argatu. Mootiin waraansaan biyya rifachiisu ofillee biyyallee hin tarkaanfachiisu. Dhiirri gaafa xiiqii lubbuu mararfattu duutee yoo baddeeyyoo biyyatti hin hir'attu. Eeyyeen taraaranii qotan malee haammature hin haammatan. Hojii boonsaa hojjetan malee dhaadature hin dhaadatan. Hamma jiraattutti nama gaarii ta'i. Saba keef waan gochuu dandeessuun dirqama kan kee ba'i. Nama gaarii yaadee xiqqaaf guddaan eebbisu. Nama gaarii yaadee galmeen seenaa leellisu. Nama fuula duratti dhalootaaf daandii saaqu malee hin ta'in ofumaa nama dubbii laaqu. Bu'aa bayii haalaatiin bilchina oratanii yoo dhiisan of qaruu. Firaaf diina ofii maaliin calalanii gadheef gaarii baru. Bilchina yoo dhabde akkuma duuteen badda. Qarshiin waraqata gamoonis dhagaadha. Seenaa gaarii dhabda. Anaaf qofa jedhanii lallabuun mala doofaatti dhukkuba. Yoo jiraan keenya bu'aan buufne duuti keenya maal huba. Qabeessi arjaa wayyaa akka namaaf ga'utti. Qabeessi arjaa wayyaa akka namaaf ga'utti. Eenyuyyuu hubataa miti hamma namaaf na'utti. Tuujjuba seenaarra yoo deemne ilaalaa namni gaarii hojjetu caala. Qabeenya hedduu qabaadhu hayyuus ta'i beekaa yookaan wallaalaa omaan beekne yaraas ta'i deegaa. Beektee qabaattee jal'aa taanaan yaanni si keessaa beekta qabdas in jedhamtu ati wallaalaadha iyyeessa. Dhabdeemmoo wallaaltee dansaa taanaan yaanni sirraa hubatamu. Ati qabeessaaf beekaadha kana gareensaa abdatamu. Ati gaarii aannaan har'i kun dhimma isheeti. Yoo sii darbuu baateyyuu ni darba ilmoo keeti. Kan ittiin gaabbamne gaariif gaarii qofa. Aramaa midhaan hin tolle rooba ta'uun fafa. Nama hamma isaatti waanuma danda'uun hojii gaarii tokkoon biyya tajaajilu. Ati tiksi yaa Rabbii duunaan hin biqilu horaa bulaa deebana. Ayyee galatoomi shaggaa caalbaasii badhaasa caalbaasii kanaan daganne tartiiba waliin keenya qabna waan wal simu jira. Kabajamoota keessummoota biyya kana keessaa akkasumas Jarmaniidhaan alaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf as jidduu keenyatti argamtan hundumaan baga nagaadhaan dhuftan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kabajamaa barreessaa fi walaleessaa Shaggaa Baadiyaa sehr geehrte meine Damen und Herren, sehr geehrte Herr Manfred Ling, bu'aa bayii baay'ee keessa darbuu fi aarsaa barbaachisu baasuun guyyaa seena qabeessa eebbifamuu CD waliin caallaa jedhuun baga isin ga'e, baga gammaddan, baga wajjumaan gammanne jechuun jaaladha. Keessumaa obboleessi koo Shaggaa Baadiyaa fi hirmaattonni walaloo waliin caallaa hunda keessaniin irra deebi'ee baga gammaddan, baga geessan yoon isiriin jedhu
gammachuu guddaadhaan akka ta'e akka hubattanin barbaada. Barreessuuf, katabuuf waan ittiin barreessanii fi irratti barreessan gabaadhaa bitachuun yookaan hiriyaa ofii irraa ergifachuun ni danda'ama ta'a. Haa ta'u malee garuu waan barreeffamu bituun yookaan ergifachuun taree immoo liqeeffachuun hin danda'amu. Barreessuuf yaada qabaachuu, yaadanii xiinxaluu, hubachuu, qorachuu, madaaluu, jechoota filachuu fi akkasumas seerluga afaanii sirriitti beekuun namarraa eegama. Har'a namni yaada qabu biyya bulcha akkuma jedhamu waggoottan darbanii jalqabee obboleessi koo Shaggaan guyyaa gara guyyaatti yeroo gara hojii deemu, yeroo hojiidhaa galu, yeroo ciisu akkaataa itti jechoonni walitti dhufan, akkaataa itti qindeeffaman, akkaataa itti barreeffaman, akkaataa itti mata dureen filatamu itti yaaduudhaan, irratti qophaa'uudhaan guyyaa sagantaa bareedaa mata duree giddugaleessa ta'e isa diinagdee, isa siyaasa fi jireenya hawaasaa of keessatti hammatu waliin caallaa jedhuun har'a tokkummaa, jaalala, araara akkasuma immoo jidduu keenya jidduutti rakkinoota jiru wanta furuu danda'u jecha sidii waliin caalla jechuudhaan jidduu keenyatti argamuu isaatiif galanni koo guddaadha. Anis carraa kanatti fayyadamee haasaa kana yommuun taasisu gammachuun koo bal'aadha. Sababni isaa nuti jiraattonni magaalaa Nuurambarg akka Afrikaatti yommuu qoqqoodamuu saba baay'ee taanee magaalaa kana keessatti galmoofnee jirra. Haa ta'uyyuu malee dandeettii fi kennaa keessa keenya jiru humna isaa baasnee mul'isuu fi agarsiisuudhaaf yeroo baay'ee carraaqqi nuti goonu hin mul'atu. Shaggaa baadiyaa kana hunduma isaa mo'achuudhaan waggoottan darbee akeeka fi sagantaa garaagaraa bifa gaarii ta'een qindeessee bareechee hawaasa keenya biraan ga'uu duwwaa osoo hin taane hogbarruu afaan Oromoo sadarkaa tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf nama olmaa guddaa aartii industirii Oromootiif oole keessaa isa tokkodha. Inni kun yeroo ammaa kana hawaasa biyya keenyaa namoota dandeettii adda addaa qaban cimsuu fi gargaaruun dirqama hunda keenyaa akka ta'e beekamaadha. Keessumaa iyyuu as biyya jirru kanatti isa kana hojiitti hiikuudhaaf falasafaa dhaadannoo garaagaraa of keessaa qabu akka bulchiinsa magaalaa keenyatti carraa mana maree keessatti hirmaachuudhaaf argannetti fayyadamnee namni hundumtuu barachuu yookaan immoo hojjechuu qaba kan jedhuun yookaan afaan doochitiin integrations for all kan jedhu motoo yookaan dhaadannoo godhachuudhaan akkaataa itti xilsammuu ogummaa fi dandeettii keenya gabbisuu fi jabeessuu dandeenyu irratti anis gama kootiin dirqama koo ba'uuf hojjechaan jira. Akka fakkeenyaatti namoota biyya isaaniitti sadarkaa barnoota garaagaraa qaban bifa kamiin biyya kana keessatti beekumsa isaanii guddifachuu fi ogummaa isaanii seeraaf fayyadamuu akka danda'aniif karoora garaagaraa baasuudhaan bulchiinsa magaalaa wajjin namoota fedhii qabaniif sagantaa adda addaa baasnee jirra. Kun
as baqattoota duwwaadhaaf osoo hin taane obboloota keenya biyya jiraniifis akkaataa itti gara hojiitti hiikamu irratti mari'achaa jirra, hojjechaa jirra. Yeroo itti aanu paarlamaa bulchiinsa federaalaa biyya Jarmaniitti seerri mirkanaa'u jira waan ta'eef isa kana hundumti keenya hordofuudhaan isa nuti as jirru caalaa hiriyoonni keenya, obboloonni keenya dandeettii garagaraa qaban ogummaa garagaraatiin barnoota akkaadaamiidhaa eebbifamanii bahan carraa kanatti akka isaan fayyadamuu danda'aniif ija banamaadhaan hordofuu qabna jechuun jaaladha. Kana akka odeeffannootti asumaan yeroon isiniif kaa'u yaada keessan keessatti akka qabattaniif. Bifa adda ta'een immoo biyya kana keessatti ijoolleen keenya barnoota akkaadaamii keessatti dorgomtoota fi hamileen cimoo akka isaan ta'aniif barumsa gargaarsaa torbanitti al tokko sa'aatii 3 kan of keessatti qabatu garee bakka 3tti qooduudhaan waggaa har'aa jalqabuun keenya ni yaadatama. Kanas yeroo ammaa kana ana biratti barattoonni mana barumsaa galuudhaaf qophaa'an yookaan forshuulee dabalatee barattoonni mana barumsaa bu'uuraa yookaan giruundi shuulee jiran kutaa tokko ol jechuudha. Lakkoofsan 90 kan ta'an ana biratti galmaanii jiru. Isaan keessaa garuu sababii iddoo hin qabneef haalli barnoota fi yeroodhaan wal qabatees rakkinoonni tokko tokko wanti fooyyofne waan jiraniif yeroo ammaa kana namoota yookaan barattoota 60tu atteendi gochaa jira. Isaan kana jechuun kuuwwan har'a ni dhufuu yeroo itti aane sababa garagaraan ni hafu jechaadha. Haa ta'u malee attendaansii keenya keessatti sanbata xinnaa tokko barattoota 60tu dhufe jennee galmeessinee qophoofnee nus immooyyuu barsiisota nu barsiisan barsiisonni kun barsiisota mana barumsaa barsiisan waan ta'aniif adeemsa hubannaa fi ilaalcha keenya wajjinis namoota deemuu danda'an aadaa keenyas kabaja ijoollee keenyaafis namoota qaban ta'uu isaanii sirriitti hubachuudhaan ilaaluudhaan xiinxaluudhaan gara barnoota kanaatti gara gargaarsa kanaatti fiduudhaan nu gargaaraa ijoollee keenya barsiisaa hojii manaa wajjin hojjechaa iddoo isaan dadhabanii fi iddoo isaan fooyyeffatanitti immoo cibsaa jabeessaa fooyyessaa akka isaan jiran sirriitti namoonni barnoota kana hordoftan maatiin ijoollotaa ni beeytu jedheen abdadha. Kun karoora keenya keessaa isa tokko jechuudha. Dabalataan barumsa akka koorsitti ji'a 3tti al tokko maatii ijoolleetiif mata dureen isaa mukti gaariin firii gaarii godhata kan jedhu ni kennina. Inni kun maatiin barattootaa akkaataa kamiin ijoollee isaanii hordofuu akka danda'an akkamitti immoo ijoollee isaanii wajjin walitti dhufeenya gahaa akka isaan qabaatan aadaa amantii ilaalcha isaanii osoo hin irraanfatin akkamitti guddachuu akka danda'an irratti gorsa garagaraa ni kennina. Kunis kan itti fufeedha. Kanaan alatti hawaasni keenya akkaataa itti of jabeessuu danda'uun wal jajjabeessuu danda'uun tattaaffachuu danda'uun carraaquu danda'u mijeessuu fi hamilee isaaf ta'uudhaaf nuti kan dhalanne wal gargaaruu fi mata duree jedhuun yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin we were born to be helped kan jedhu qopheessuudhaan kanas ji'a 3tti al tokko ni raawwanna. Kanarratti namoonni argamuudhaaf fedhii qabdan asumaan carraa kanatti fayyadamee ijoollee keessan namoonni barsiisuu barbaadan akka barsiistan akka fiddan ofii keessanii barnoota mukti gaariin firii gaarii godhata jedhu hirmaachuu yoo fedhii qabaattan akka irratti argamtan dabalataan immoo wal gargaaruuf dhalanne isa jedhu barumsa walii keenya jabeessuu fi hamilee nutti horu
hordofuuf fedhii yoo qabaattan akka irratti argamtaniif irra deebi'een isin affeera. Waliigalatti siidiin waliin caalla jedhu bifa bareedaa ta'een hayyuu fi dhaloota qubeen qindaa'ee barreeffamuun isaa nu jiraattota magaalaa Nuurambarg jidduutti kabajaa fi nu boonsas. Kanatti fayyadamuudhaan yaadrimee waliin caalla jedhu walaloo jireenya dhuunfaa, jireenya maatii, ollaa, sabaa, biyyaa fi idil addunyaa hundumaaf ergaa guddaa kan qabu. Xiinxala walaloo waliin caallaa kana keessatti akkaataa bu'uuraa jireenya hawaasaa, diinagdee fi siyaasa tokko ittiin hoogganuun danda'amu kan calaqqisiisu, nuti immoo biyya keessa jiraannu keessatti walii keenya wajjin humna tokkummaa keessa jiru kan argisiisu barbaade fakkaatee anatti yoo mul'ates ergaan isaas isuma sani jedheen abdadha. Qabiyyee walaloo kana keessatti adeemsi dhala namaa giddugaleessa kan godhatee fi gorsa, barsiisa, jaalala akkasumas akeekkachiisa fi dheekkamsa tokko tokko hedduu keessatti argina. Inni kun hundi isaa maatii fi hawaasni keenya sababa garaagaraatiin faffaca'e gaaddisa siyaasa fi mooraa tokko jalatti akka deebi'uuf sagalee waamichaati jedheen hubadha. Kanaaf obboleessa koo Shaggaan waamicha kana bifa kanaan waan nuuf taasisteef galatoom sin jechuun barbaada. Ogummaan aartistii kun aartii guddaa fi industirii cimaa magaalaa keenya keessatti akka ta'uuf kallattii danda'amuun waan isin barbaachisu namoota fedhii qaban hundumaa gargaaruudhaaf akka dhuunfaa koottis anis isin wajjin ta'uu nan barbaada. Kanaaf har'a obboleessi koo Shaggaan jechoota walaloo akkaataa itti qindeeffame yeroo inni dubbisu sagaleen afaan isaa keessaa ba'e yookaan tooniin dubbiidhaa jechoota Loorenz Tsaggaayee Gabramadiin natti fakkaate. Kun ogummaan hogbarruu afaan Oromoo hagam akka gara fuulduraatti tarkaanfate nu agarsiisa. Gara dhumaatti har'a sagantaa kanarratti argamuudhaaf karaa baay'ee qaxxaamurtanii magaalaa hedduu keessa ba'uudhaan biyyoota garaagaraa irraa kan dhuftan hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jechaa Shaggaa fi maamiltoota hiriyoota hirmaattota walaloo waliin caallaa jedhuun immoo baga milkooftan isiniin jechaan asumaan xumura. Baay'ee galatoomaa. Siya ifa mooti dukkana soona jireenya gammachuu kan keessi achi siyana yeroon ulfina kee galchuu. Siya ifa mooti dukkana soona jireenya gammachuu kan keessi achi siyana yeroon ulfina kee galchuu. Siya Oromiyaa siya biyya kiyya siya Oromiyaa siya biyya tiyya. Maali harki keessan ammaatee singaree arjooma kee maleessa si dhabee iddoo sifi maleessa arja harka kametti dugda haadha qobeessa
dachii badhaadha quufa godoo ilmaan hiyyeessa bara baraa fi bara baraa fi bara baraa bara baraa fi bara baraa fi bara baraa kabaja keef ulfina keef nuti ilmaan kee jira inni rartu iseen hoytu sichi ilmaan kee jira biyya taadhee birruu Oromiyaa biyya bisee garbaa Oromiyaa biyya lemuu qiltuu Oromiyaa biyya alii birraa Oromiyaa. Siyaa ifa mootii dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si gana yeroon ulfina kee galchuu. Siyaa ifa mootii dukkanaa soona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si gana yeroon ulfina kee galchuu. Oromiyaa siyaa biyya tiyyaa siyaa Oromiyaa siyaa biyya kiyyaa ulfina kee dirree galmee seenaa godaan babaabilee abdii afrikaanota wiirtuu malkaa gurraalee gadaan kee goobanee samiirra mul'ata urjii ardiilee torba biyya ayyuu ayyuuta bara baraa fi bara baraa fi bara baraa 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 kabaja keef ulfina kee nuti ilmaan kee jira inni rartu isin hoytu sichi ilmaan kee jira biyya jaalleen adii Oromiyaa biyya laggee wagii Oromiyaa biyya jaal jaatanii Oromiyaa biyya jaalalanii Oromiyaa biyya laggee wagii Oromiyaa biyya ilee fida Oromiyaa biyya baaroo tumsaa Oromiyaa biyya jaalundeessa Oromiyaa bara baraa fi bara baraa fi bara baraa bara baraa fi bara baraa fi bara baraa bara baraa fi bara baraa bara baraa bara baraa fi bara baraa bara baraa galatooma. Okay. Yeah. Samina. Obboleessi keenya yeroo hundumaa nu waliin jira. ሁሌም ካጠገባችን ነው። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አይታችሁታል። ከፍራንክፈርት ነው የምመጣው። አሁን ወደ መንገዱ ሊሄድ ስለሆነ በደንብ መርቃችሁ ሸኙት። አንዴ ጠብቀኝ። Egaa kanatti aansuudhaan sirna keekii muruutu nu dhiyaata jechuudha. Sirna keekii muruu kana kan nuuf geggeessan aadde Jamiilaa Ibraahim akkasumas Leensaa Bulii, Waaritee Abdurrii, Raaniyaa Absee, Faaxee Kamaal, Mimmii Oromiyaa gara waltajjiitti nuuf simadha.
Tole sagantaa keekii kana qofa otoo hin taane egaa nama gaarii namaa ta'ee fi nama gaarii namaa hojjete galateeffachuun dirqama. Galanni jechas ta'uu danda'a, argisiisas ta'uu danda'a, waan garaagaraatiin ibsama. Nama kana dhugaa dubbachuudhaa fi artii waliin nu fide Saamu'eel Yirgaa nama guddaadha. Hiriyoottan koo Gamtaa Olaanaa Bulloo, Abdii Fadiis qofa otoo hin taane keessummoota biyya Jarmaniitti dhufan kan akka Daawitee Mokonnin, kan akka Muktaar Usmaan Sheekaatii fi akka sagantaan isaa ni bareeduu fi nama shoora guddaa taphateedha. Ulfaadhu galatoomi jechuudhaaf barbaanna. Isa kanaaf immoo jarjaraa jira, sa'aatiin isaa deemeera. Kennaa gabaabduu akka inni guyyaa kana Oromummaatti boonee hawaasi Oromoo akka wal jaalatu, artiin immoo daangaa akka hin qabne daarii amma daariitti akka wal simsiisu. Isa kanaaf kennaa gabaabduu tokkoon kennuu barbaada. Ijoolleen shanan gibee sigaa caalbaasii waliin caallaa kana mo'aniiru. Sagantaa kennaa kana goonee keekii keenyas murree hin deeminaa hamma dandeettaniin hamileedhaan naa dabalaa isiniin jedha nama kana. Kennaa dhiyaate kana naa laadhu. Hangafa kennaa haadha keenyarraa jalqabee shaggaan bullukkoo jechuun kennaa kabajaati akka aadaa Oromootti. Kabajaa namatti uffisuu jechuudha. Hamilee, 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 hamilee. በጣም አመሰግናለሁ። ሁሌም ከጎናችሁ ነኝ። ገምታም አብዲም ሁላችሁም በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። ኦኬ እቲ አንሱዳን ጫልባሲ ሸመረን አፎሻ ሸነን ግቤ እንጂፈተኒ ጅሩ አከነtti laanna jennetti kan tursinee gama kana wal qabsiisnee hamileedhaan baga gammaddanii shamarran afooshaa shanan gibee baga gammaddanii hirmaannaa keessaniif guddaa galatoomaa kadhachuun mo'achuu mo'amoo ta'uu hin taane namni kamiyyuu walqixa kan deeggarsa godhe walqixa gumaacha godhe galatoomaa ulfaadhaa rabbi kabaja sinifata. Okay. Utuma isaan as jiranii sirni keekii muruu adeemsifama. Okay. Gama kanatti xiqqoo ishee akkas bal'isnee hirmaannaa kana keessatti shamarran madda walaabuu, shamarran afran qalloo hirmaannaa guddaa godhaniiru. Keekii kana kan bakka bu'ee muru isaaniin ta'a.
والمالي مال قبنا يا شمرن ولقى والمالي مال قبنا Mama kia. Alto. Kennaa keenya kana ilaalchisee ergaa wayii dabarfachuun barbaada. Dura teessuun keenya aadde Saaliyaa Abbaa Nagaa rakkoon xiqqoon isii qunnamee naannadha asirratti argamuu hin dandeenye akka harka walirra keewwannee asirra geenye shanan gibee taanee miila tokkoon dhaabbannuuf akka fakkii guddaa nuu taateef kennaa kana isiidhaaf dabarsee kennuu barbaanna maqaa foosha shanan gibeetiin. Kanaafuu nagaan asirratti dhiyaatee Saaliyaadhaaf nuuf fuudha jechuudha. Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya biifleewwanii biyya too Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si oda anis biyyaan qaba taniin ittiin dhaadadhu biyya too Oromiyaa tan jiruuf abdadhu. Biyya too badhaatu magarsituu hunda biyya mukkeenii fi albuuda adda addaa gosti shimbirroolee tan halluun faayamte tan bineeyyiin si bosonaa si guuttee bosonaa si guuttee anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya biifleewwanii biyya too Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si oda anis biyyaan qaba taniin ittiin dhaadadhu biyya too Oromiyaa tan jiruuf abdadhu. Biyya too badhaatu magarsituu hunda biyya mukkeenii fi albuuda adda addaa ilmaanni isii seera abbaa gadaati dimokiraasii mara ilmaan si hayyamti ilmaan si hayyamti anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya too Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya biifleewwanii biyya too Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si oda anis biyyaan qaba taniin ittiin dhaadadhu biyya too Oromiyaa tan jiruuf abdadhu. Haadha teenya walaloo tana addee Makkiyaatu barreesse Alii Birraatii fi mee hamilee naa kennaaf walaloo yeroo hunda jaaladhurraayi sirbaa yeroo hunda jaaladhurraayi.
Gendisa goda Gagura kente Birbirna gota Nadura demte Bora nagalla Sawaya fanna Gargarim banu Kotara ramna Balageshe Balalatu Malagese Mafnayatu Ganyaki jirbi Bafedalacha Asiki sirbi damme Sabde dabata Ganyaki jirbi Bafedalacha Asiki sirbi damme Sabde dabata Igas komme Komme Ya senior da kan polish to da siade Morocco Ya senior da kan polish to da siade Morocco Borana galla sawaya fanna gargarim banu Kotara ramna Borana galla Sawaya fanna Gargarim banu Kotara ramna Balageshe Balalatu Malagese Mafnayadu Kanyaki jirbi Bafedalacha Asiki sirbi damme Sabde dabata Kanyaki jirbi Bafedalacha Asiki sirbi damme Sabde dabata Come home Come Ya senior da kan polish to da siade Morocco Ya senior da kan polish to da siade Maboko Borana galla sawaya fanna gargarim banu Kotara ramna Borana galla Sawaya fanna Gargarim banu Kotara ramna Yo kormi gobe Nagaraftare Yon siti bobe Pornaruftare Balageshe Balalat Malagese Mafnayadu Enjiki jirbi Bafedalacha Asiki sirbi damme Sabde dabata Higas komme Higas komme Higas komme Higas komme Duelinda dana Wadmale malkamna Duelinda dana Wadmale malkamna